dhiirti teenya fufuudhaa usaa maali? Ayi dubartiin teenya lafatti kan hafne sadii afur. Khalas. Hundi keessanuu fuudha khalas. Allee nin fuudha mataa irraa qabi. Ayyee barmi ati waan fuutu? Anammoo tiyyaa amma fuula keessaan qabu. Fuula durammoo rabbiitu beeka. Antiyyaa fuula keessaan qabu. Nun fuula jechaan tiyyaa keessaan qabu ta'e. Kotuuti kotoo waa daayibune dubra bareeda samtuune odaa bultummaa jibbaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota ana jaalala akkam nagaa keessanii fayyaadha. Bakka jirtanitti nageenyi keenya isin bira haa dhaqqabuun isin jaa akkasumatti gaaraan danaa warreen chaanaala keenyaaf haara taatan subscribe godhaa jira keenya chaanaala kana waa hedduun qabadhee dhufaa jira. Subscribe godhaa warreen na daawwatan kun hundi keessanuu warri amma isin na daawwatu jirtan kun hundi keessanuu nutis akka like subscribe godhaa. Maal godhatan waan hedduu nama bashannansiisaa waan hedduu nama diraamii adda addaa komeedii khalaas waan adda addaa qabadheetiin isin dhufu jira. Hamilee na godhaan isin jaajira keenya subscribe godhaa bisa ko teessee na laayini subscribe godhi ngoone subscribe godhaa hundi hasamuuti hundi keessanuu warri isin daawwatu jirtan kun hundi keessanuu jira keenya. Akkasumatti gaaraan tanaa maal qabattee abdachuun keessan hin oolu arraan tanaa wanni qabdu dhufe qophii ajaa'iba takka isin qabaddu dhufe akkuma dooratti viidiyoo dabartarratti isiniif hima ture irraa dubbadhee ture waa'ee baharii fi fatiyaarraan taphachaa ture. Akkasumatti egaa bahara dhugaa himee jiraachuudha maaliif dhiira jechuun akkana ammaal viidiyoo duraa sammaaliif sobeeyyatiin itti aare ture. Gis dua sama sudah jadi ikhtiar خلاص egaman tanah kat hak ini wam beri deranja siri raju malvi khiji wam ber nulle sobeti ya haramana halle sobigis turati an ilili sen arab sadure ugar garu zaman namma wallahi zamana bada khasara malvi zaman akhir jara zaman kiamat Zabana curu dubartiin abbaa mana abbaa warraa jaalattu osoo jaarsaa ilaaltee bartu osoo ilma isaa ilmaan fi haadha mana isaa ilaaltee bartu jaalattu. Zabana dubartiin akka feete hin taatu. Zabana dubartiin dhiira jaarsa hiitu. Zabana dubartiin jaarsa akka feete gootu. Zabana jechuudha dhiirti teenya dubartii akka feete gootu jechuudha. Wallahi zamana addaati garuu osmanuun waan jiru barbaadinu bahar maal biyootan warreen isa homatanii leen akkam komanni maal shariyaa nagaa afur yayyamte fuudha dhaagoo jira itillee ni fuudha yoo bahar hilli fuudhe anallee niman fuudha halas wallahi niman fuudha akkanaati siinjaa Berapa jadi baru ini sudah mampu. Jarah hanya warna kana hana jarah curah. Ini semua orang harap baru isim dia berasa sana buat di. Nanti aja nanda lah bira berbata. Wari jatani lain dijira. Hata hu ani aku mana mudrol le isinje Fatihar rawani ratenjirtu Fatihar rawani nda benjirtu. Garu yo foodin dufte foode. Fuudhu jechuun Fatihar rawaa dhabu Fatihaan hirrina qabaachuu jechuu miti. Jara keenya bakka taantu dhugaa dubbate jechuudha. Wallahi dhugaa dubbate. Namni tokko kan jaartirraa fuudhu osoo jaartii sanarraa waa dhabee hin taane tarabbiin biyya hangaa jaalalaa jaalatuun akka nama goone hin qabdu khalaas yoo fuudhu dhuftis yoo fuudhe haraami miti shariyaadha. Kirana kapu ya yamti. Suni qooda rabbiiti waan harka rabbii jiraati. Malee ammallee dubartii addummeessuu barbaadeetii miti. Kanarratti yoo akka tasaa fuudhiin dhuftee ka fuudhuteellee suni roorroo Fatihaatii miti baar Fatihar roorrisetti hin hubatina.
akkas jechuu miti. Fatiyaa roorrisuu, fatiyaa miidhuu jechuu miti fuudhuu jechuun. Fakkeenyaa yoo fuudhiin na dhuftee fuudhee mirgi. Waan dhugaati maaliif jira hanya yoo fuudhee yoo takka fuudhee dubartii biraa alaa fidee ta duraan mana keessa jirtu miidhe ogusan isa rakkoo qabu. Maaliif yoo fuudhee khalaas mirga isaan hundaa'u eegee akka isaan waliin xumne akka isaan wantoonni hin jenne isaan hundaa'u manaa fi waa hunda godhee fi waa hootti adda fageessa jechuudha. Yoo akkasitti isaan hundaa'u mirga dhaadhaa eegee haa fuudhu. Khalaas haala kanaan bareedaadha jechuudha. Ammaali iddoo kana waliin qabdee dhufee fi hagam muduraanis dubbadhee hin jirarraa'ee ilillii arrabsaa hin ture. Akkasumatti tadhinga irratti bahar na kijibaa jeetin akka wanni jee ture. Garuu yeroo duraatiif kijibee jira. Amma kan deebi'ee dhugaa himuun kun waan hedduu akka bareedaa akka jeetii yaade jara keenya. Takkanaati. Fatiyaatis eegamee tamiin fuudhee sunis mirgisii eegamee yoo jiraatan fatiyaatti roorrisuu fatiyaa miidhuun jaamu sun. Balleessee jechuun turronaaf caala malee waan hin taanetti kakadhee rabbii kooti wajjinis wal dhabuu hin fadhu. Ililli magaalaa tana keessa jirtu hin agarree jee takkaa guyyaa tokkollee wal hin agarree jee kakachuun laa. Dhugaadha maal yoo ta'an waan takka waan qurxii waan jaala akkanatti yoo haatte hafuuntu irbuudha jeeftee qabdee jechuudha. Tanaa hojja hafuu jee silaa nama gadi taate akka silaa wanni sun irratti hin beekamneefu ni kakata ture. Kakannee ifa baasu jira. Ifa baasu jira noo. Nama magaalaan keessa ruusaan kun lameen walitti dhahuu nama naannoo tokko jiru inni agarre jee yoo kakate rakkoodha irbuudha. Tanaaf hojja maashaallah itti cabsiin siin jabee hin kakadhu. Sababaan kakachuu dhabeef san ammoo dhibbatti waan jiru guutuu isiniif hin hima. Isiifis ni hima. Ammoo dhugaa jirtu gaafaan hime. Warri naan jettan wallaahi fatiyaa roorrisu. Dhuguma rabbii waadaan isinii galaan fatiyaa roorrisuu hin fadhu hin miidhu yaa'iillee ittiin godhu. Garuu yoo fuudhiin dhuftee fuudhe immoo suni roorrotti kana hin hubanne. Ililliin tabiraallee ilillii dhiisaa dhimma ilillii itti dhiisaadha. Dhugaa jira hin yoo fuudhe yoo fuudhin dhuftee fuudhe suwaa roorroo jaamtii miti jee dhugaadha. Mirga isaanii hallameen eenyu jechuudha. Waan takka mara qabu isin warri hordoftoonni waan takka jechuudha jajjabeessaa malee akka isaan kunis adda ba'an hin godhina. Maaliif bultii namaa keessa seenanii bultii namaa addaan diiguun takka addaan diiguun waan eegamati miti. Yoo kudha afurii fuudhee afurii miti lamaa miti. Isin akka inni khalaas bultii namaa san akka toltee dhimma nagaan wajjin jiraatan godhuudha malee khalaas akka tajaajilu abbaa beekaa. Fuudhiin na dhuftee intala biraallee fuunaan suni fatiyaa roorrisuu hin ja'amu. Fatiyaa yoo baarsirra fuudhee akkamiin baarii hojii jiraattaa akka yaaddoo sanitti ilmaan kophaa guddisuu dhiisii deemii warri yattan sirrii miti sun. Fatiyaa yoo mirga keedii buubaate. Fatiyaa. Sababa jira. Jara hanya dhugaan sababa jira fuudhu baasatti. Yoo sababni yaade kan fuudhee hin jiru. Oo khayrii yaa yoo haruma haan darganne malee waan biraa gaa khara biraa khara khayrii ittiin deemu hin garre. Ifirraa fuudhu gaa yoo khara sababni khara fuudhu isaa kanaan sababa guddaa fakkaatti. Takkanaati asumaan horiin ta'uu jirtan fuudhadha. Khalaas innoo fuudhuun sababa qabdi. Khayrii dalagadhaan jira. Yoo sin roorrisuu baate taa'uu si ilmaan kee guddifadhu jechuutu bareeda. Fuudhuu keessatti barsuwaa jira isin hin beektan malee. Takka amma fakkeenya bahar jaartii xiyya cinaan takka intala Oromoo takka lama jaartii lama godhee yoon isinirraa qabe. Rabbi biratti jira mujara hanya hundi keessanuu fuudha khalaas. Anillee nin fuudha mataa irraa qabi. Hayyee barame ati waan fuutu? Anammoo xiyyaa amma fuudha keessaan qabu.
Fuula dura immoo rabbiitu beeka. Anti ya fuula isaan qabu. Nun fuula chat tijja isaan qabu tamma dibide. Billahi. No kan jira jara hanya. Nun fuula jaati iti harka isaan qabu jira. Furuuf deema kan nuti illiidha. Takka nanti hordoftoota fi eeggattoota keenya akkasumatti egaa qophii tanaa wanni qabadhee isin dhufee fi viidiyoo sana share godhaadha wal biraan gaadha. Maal goottan namni fedhe tokko akka fedhe akka fedhatti yoo wanni ta'e yoonii fi jaartiin sun miidhamte fatiyaan sun miidhamte dubbadhaa malee yoo isheen miidhamin yoo mirga isaa hundaa'u eege khalaas warri koomentiidha irrattis waa hedduun barreessinaadha. Akkuma isaan lameen kun akkuma isaan daranuu bultii isaanii daranuu oowwitu khalaas akkuma duraanitti taa'anii nagaan akkuma inni jeesanitti jechuudha. Hamila itti godhaa malee hamila cabsinaan zinjaa jara keenya. Viidiyoo tana share godhaadha wal biraan gaadhaan zinjaa gaa arraan tana qophiin xiyyaarraa tana bakkaatti warreen innoo gaaris fuudhaa jee warreen lama fuudhadha sadii fuudhadha afur fuudhadha haguma dandeessan fuudhadha ulfeessadha horaadha bal'adhaadha isiniin jaa hamma qophii biraatti wal deebi'utti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.